Akkam waltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Ajjeechaa dhiyeenya kana godina Arsiitti raawwate hordofee abbootiin amantaa garasi malan deebii kennan. Haleellaa godina Arsii keessatti torban darbe namoota 25 galaafate hordofuun yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa koree hundeessuun dhimmicha qulqulleeffatee ibsa miidiyaaleef kenneera. Gareen kun aanota Arsii 4 keessa deemuun taatee kana qulqulleeffachuun miidiyaaf ibsa kenneera. Akka koreen kun ibsetti ajjeechaan kun amantaa irratti kan xiyyeeffate miti. Garuu dhimmoonni siyaasaan walqabatan jiraachuu malu jechuun ibsa kenne. Ajjeechaan raawwatame sabas amantaas kan sababeeffate miti jechuun yoo ibsu eenyummaa namoota du'anii fi baay'inni isaanii garuu amma ammaatti kan hin milkanoofne ta'uu koreen kun himeera. Dhimma ajjeechaa kanaa irratti amma ammaatti mootummaan waan jedhe tokkoyyuu hin qabu. Gabaasi kan BBC'ti. Namni awwaalcha gubbaa qotee jimaa dhaabe hidhaan adabame. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Gooroo Muuxxii Araddaa Waltayii jalatti namtichi Kadir Amaan jedhamu iddoo awwaalchaan namoonni 12 itti awwaalaman qotee jimaa dhaabe jedhamee to'annoo poolisii jala oole. Manni murtii Aanaa Gooroo Muuxxii dhimmicha ilaalchisee himatamaan lafa qabrii irratti jimaa dhaabuun yakka raawwateera jedhame ragaan mirkanaa'ee kanaafis manni murtii hidhaa waggaa 3 itti murteesseera. FM Bisraat waajjira abbaa alangaanichaa irraa odeeffannoon argadheera jechuun gabaase. Hawaasni Oromoo UK jiraatu hiriira bahuun ajjeechaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru balaaleffate. Hawaasni Oromoo biyya UK jiraatan guyyaa kaleessaa fuuldura maasaraa muummee biyyattiitti walitti qabamuu ajjeechaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru morman. Hawaasni kun dhaadannoo garaagaraa qabaachuun sirna mootummaa kana keessatti ajjeechaa taasifamaa jiru akka dhaabbatu, nagaan Oromiyaa keessatti bakka bu'uu fi sirna haqaa akka jiraatu gaafataniiru. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa Battee Urgeessaa irratti haqi isaanii barbaadamee qaamni gochaa kana raawwate seeratti akka dhiyaatus gaafataniiru. Sudaan keessatti gochaan gara jabinaa raawwatamaa jira jechuun mootummaan gamtooman ibse. Walwaraansa Sudaan keessatti humnoota mootummaa fi garee RSF faana taasifamaa jiruun bakki waraanaa mijattu taate garee RSF qabamuun hordofee namoonni gochaan gara jabeenyaa irratti raawwatamaa jiraachuun UN gabaasaa baase. Erga walwaraansa ji'oota 18 booda dhiibbaan mirga namoomaa ajjeechaa fi gochaan gara jabeenyaa raawwatamaa jiraachuu isaanii ibsameera. Akka koomishiniin mirga namoomaa UN miidiyaa biyya Faransaayif akka ibsetti namoonni naannoo Alfaashaar jiran nyaata, bishaaniif dhukkuba akkasumas haleellaa mirga namoomaa miidhamaa jiru jedheera. Amma yeroon dubbataa jiru kanatti namoonni du'aa fi miidhamaa jiraachuu himuun waajjirri isaaniillee rasaasa loltootaan miidhamuu dubbataniiru. Koomishiniin mootummaa gamtoomanii kan ta'an Volker Turkii akka jedhanitti waan kana hundumaa raawwachuu isaaf ragaa qabaachuu himaniiru. Waraanni hatattamaan dhaabbachuu akka qabus akeekuun dubbataniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf kanuma nagaan nuuf tura.